Ashama kafune kamjirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Bunnoo Waabeekooti. Duraan dursa hangafoota oduu. Qabsoo hadhoofturra kan jiru waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu malee falli biraa hin jiru jedhame. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti qaamoleen nageenyaa mootummaa waboo waliin hidhata qabda jechuun namoota nagaa irraa rifeensa aadan. Walwaraansi Israa'elii fi Filisxeem gidduutti adeemaa jiru jireenya lammiilee nagaa biyyoota lameenii daran hammeessaa jiraachuun dubbatame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Qabsoo hadhoofturra kan jiru waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu malee falli biraa hin jiru jedhame. Uummanni Oromoo baroota dheeraadhaaf sirna gita bittaa abbootii irreetiin rakkachaa tureera. Dhiyeenya kana erga qabsoon qeerroo sirna abbaa irree yaadiin bittinneessee boodas mootummaan maqaa Oromoo waammachuun aangoo gubbaa koree sirna nama nyaataa kan duraanii caalaa ulfaataa ta'e diriirsuun ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasaa jira. Uumaa fi uumamaaf kabaja kan hin qabne garee mootummaa biyya bulchaa jiru daa'imni illee osoo hin hafin maqaa sobaa itti baasuun seelii shaneeti yookaan shaneedha jechuun dararaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa godina Gujiitti daa'ima xiqqaa umurii waggaa 9 shiftaa shaneeti jechuun meeshaa mormatti fannisuun dararaa turaniiru. Badiiwwan mootummaa kanneen Oromoo irraa kan qolatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti diina waliin wal kuffisaa jira. Yeroo garagaraatti tooftaa araaraa fayyadamuun Oromoo joonjessuu kan barbaadu Abiyyi Ahimad dhiyeenya kanas bifa hoduu durii fakkaatuun nuti obboloota lamantu yeroo hin barbaachisnetti wal waraanaa jirra jechuun loqoda afaan Oromoo barnootaan dhufe fakkaatuun dubbateera. Kanaanis uummanni Oromoo fala biraa kan hin qabne ta'uusaa bare waraana bilisummaa Oromoo qofarra ija isaa kaawwachuu akka qabus namoonni hedduun dhaamaa jiru. Oromoon wabii lubbuun jiraachuusaa kan mirkaneeffatu waraanicha tumsuu deeggaruu qooda isarraa eegamu hundaa baachuu akka qabus dhaamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan irratti bane dandamacha loltoota isaa leenjisaa sadarkaa har'aatiin ga'eera. Waraanichi lolaa leenjiyaa lolaa uummanni Oromoo lubbuun akka jiraatuuf aarsaa guddaa kaffalaa jira. Kanaafuu uummanni Oromoo wabii biraa akka hin qabne baruun waraana isaa qofa akka deeggaruu qabus dhaamamaa jira. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti qaamoleen nageenyaa mootummaa waboo wajjin hidhata qabdu jechuun namoota nagaa irraa rifeensa aadan. Kaabinoonni mootummaa safuu namummaa hin qabne namoota nagaa jireenya mataa isaanii geggeeffataa jiran waraana bilisummaa Oromoof loojistikii dhiyeessaa jirtu jechuun namoota 18 irraa rifeensa aaduun dhagahamee jira. Kaadiroonni kunneen godina Harargee Lixaatti gochawwan wal fakkaataa akkasii hoggaa raawwatan kun kan jalqabaa miti. Kanaan duras godinuma kana Harargee Bahaatti namoota hedduurraa rifeensa aadaniiru. Akka maddi keenya ifoomsetti namoonni badiin kun irratti dalagame namoota nagaa siyaasaa fi deeggaraa dhaaba kamiyyuu kan hin taane ta'uu nuuf himaniiru. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoonni hedduun garee nama nyaataa kanaan dararamaa jira. Godinaaleen Harargee Lixaa, Shawaa Lixaa fi Wallaggaa dararaa kanaan bakkoota hedduu miidhamanidha. Godina Bunnoo Beddelleetti namoonni nagaan waraana mootummaatiin dararamaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddi keenya nuuf himetti godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti namoonni hedduun ilmaa keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhamuun dararaa guddaaf saaxilamanii jiraachuu odeeffanneerra. Aanota akka Cawwaaqaa, Beddellee fi Daaboo Aannaatti qaamoleen mootummaa sababoota garaagaraan namoota nagaa hiraarsaa jiru jedhame. Namoonni hedduun ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru waamtanii galchuu qabdu. Dargaggoonni immoo obbolaa keessantu waraana keessa jira itti nu geessaa jechuun namoota dararaa jiru. Torban tokko dura magaalaa Beddellee ganda booleetti dargaggoota 3 obbolaa keessan fidaa jechuun dararaa turaniiru. Dargaggoonni kunneen yeroo ammaa haala akkamii keessa akka jiranis hin beekamu. Hidhattoonni fi kaabinoonni mootummaa namootaaf kabaja hin qabne karaa safuu fi duudhaa Oromummaa cabseen maanguddootaa fi jaartolii dadhaboo maqaa ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira fidaa jechuun dararaa jiru. Godinaaleen Oromiyaa hedduun haaluma wal fakkaatuun miidhaa akkasii keessummeessaa jiru. Godina Arsii aanaa Sirkaa gandoota baadiyyaa hedduutti humnooti mootummaa manneen jiraattotaa gubuun dhagahame. Gandoota Soolee Nagalleetti guyyaa kaleessaa irraa eegalee hanga ammaatti manneen qonnaan bultoota waraana mootummaatiin gubachaa jiraachuu maddeen keenya GMN itti himaniiru. Manneen namootaa kun kan gubate meeshaaleen tokkollee osoo keessaa hin guuramin waraana bilisummaa Oromoo soortu jedhamuun qabeenya isaanii waliin mancaasaniiru jechuun jiraattonni himaniiru. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti waraanni mootummaan bobbaase uummata nagaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun shororkeessaa akka jiru gabaasaa turreerra.
Tibba kanas gandoota aanaa sirkaa jala jiran keessatti manneen 45 ol ta'an waraana mootummaatiin gubachuu jiraataan maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu GMN itti himeera. Waraanni mootummaa hawaasa nagaa jiraatu maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin shororkeessaa jira jechuunis jiraattonni kumachaa turaniiru. Qonnaan bulaa maqaan isaa Abdulqaadir Abdoo jedhamu mana kiyya yoo gubdan anaa wajjin gubuu qabdu jechuun mana isaa seenee yoo ofitti cufu waraanni mootummaa harkisanii keessaa baasanii waajjira poolisii goobensaatti hidhuu jiraataan aanaa sirkaa nuuf himeera. Manneen 45 ol kan gubatan keessaa nama tokko qofatu midhaan nyaataa kuntaala 2 qofa baafate malee isaan hafan waan tokkoyyuu manneen isaanii gubate keessaa hin baafatin waraanni mootummaa guutummaatti mancaasee jiras jedhaniiru. Gochi kun yeroo hedduu irra deddeebiin gandoota kana irratti raawwatamaa akka tures jiraattonni ni himatu. Namoonni manneen jalaa gubate Abdulqaadir Rashid, obboleessa isaa Abdulqaadir Abdoo Albaasoo, Saadiqoo Abdoo, Ullee Huseen, Muhammad Nagaash Huseen, Sultaan Huseen, Muhammad Amaan Elemoo kanneen jedhaman fa'aa akka ta'an odeeffanneerra. Namoonni manneen isaanii fi qabeenya isaanii jalaa barbadaa'e bakkeetti hafanii rakkachaa jiraachuus jiraataan GMN'if odeeffannoo kennanii dubbata. Dararaan isaa irratti raawwatamaa jiru daran hammaataa ta'uu isaa kan dubbatan jiraattonni godinichaa sarbiinsa mirgaan irratti raawwatame kana qaama itti himanuu dhabne jechuun himataa jiru. Walwaraansi Israa'elii fi Filisxeem gidduutti adeemaa jiru jireenya lammiilee nagaa biyyoota lameenii daran hammeessaa jiraachuun dubbatame. Haleellaa tasaa Hamaas raawwateen gama Israa'eliin namoota 900 fi Gaazaa keessatti immoo lammiileen Filisxeem 700 waraana kana lubbuu isaanii dhabanii akka jiran sabaa himaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Hamaas sanbata darbee Israa'el irratti haleellaa hin eegamnee fi tasaa erga raawwateen booda waraanni Israa'elii fi Filisxeem gidduutti ka'e har'a guyyaa 4ffaasaa qabateera. Lakkoofsi namoota haleellaa Hamaas kanaa fi haleellaa xiyyaaraa Israa'eliin gama lachuu irraa ajjeefamanii 1,600 ol akka ta'e himamaa jira. Akka odeeffannoon humna ittisa Israa'el baase jedhutti lakkoofsi lammiilee Israa'el haleellaa Hamaas ajjeefamanii 900 akka ga'ee fi namoonni 2,000 ol immoo haleellichaan madaa'uu ibseera. Namoota ajjeefaman kana keessaa lammiileen biyyoota biroo kanneen akka Arjentiinaa, Kaampidooniyaa, Ameerikaa dabalatee lammiileen biyyoota garagaraa akka jiran ministeerichi ibsee ture. Ameerikaan gama isheetiin haleellaa Hamaas raawwate kanaan lammiileen ishee 11 ajjeefamuu guyyaa kaleessaa ibsitee turte. Akka odeeffannoo aangaa'onni Filisxeem kennan ibsutti immoo lakkoofsi lammiilee Filisxeem haleellaa qilleensaa Israa'eliin ajjeefamanii 700 ga'uu himaniiru. Kanneen keessaa 143 daa'imman yoo ta'an 105 immoo dubartoota. Akka dhaabbanni dhimma godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsetti immoo haleellaa xiyyaaraa Israa'el kanaan lammiileen Gaazaa irraa buqqaan 187 akka ta'anii fi isaan keessaa kanneen 137 ta'an manneen barnootaa 84 keessa qubachuu isaanii himeera. Israa'el haleellaa xiyyaaraa Gaazaa irratti raawwachaa jirtu itti fuftee kan jirtu yoo ta'u haleellaa halkan kaleessa raawwateen gaazexeessitoonni Filisxeem 2 ajjeefamuu isaaniitu gabaafamaa jira. Israa'el haleellaa guyyaa kaleessaa Gaazaa keessatti raawwatteen qofa bakka xiyyaafannaa Hamaas 1,000 haleeluu ishee gabaastee jirti. Ministeerri muummee Israa'el Biiniyaam Netaniyaahu ibsa kaleessa galgala kennaniin haleellaa qilleensa Gaazaa keessatti adeemsifamaa jiru kan jalqabaa ta'uu isaa himuun haleellichi cimee kan itti fufu ta'uu isaa ibsanii turani. Hoogganaan humna waloo olaanaa Ameerikaa Jeneraal Chaarlis Birowaan Iraan waraanicha keessatti hirmaachuu irraa akka of qusattus dhaamanii kan jiran hoggaa ta'u Indoneeziyaan lammiilee ishee hatattamaan Israa'el gadhiisanii akka ba'an akeekkachiiftee jirti. Gareen hidhatte kan Libaanoon Hizbollaanis gama isaatiin Israa'el haleeluu eegalus adabbii deebii Israa'el battalatti laatteen hidhattoota 3 irraa ajjeeftee jirti. Ameerikaan loltoota ishee galaanaa qilleensaa fi jettoota waraanaa dooniiwwan waraanaa ishee hedduus Israa'eliif kan ergite hoggaa ta'u yeroo kanatti Ameerikaan gateettiidhaan Israa'el cina dhaabbatti. Diinonni Israa'el carraa kanatti fayyadamuun miidhaa geessisuu barbaadan gamanumaan of eeggadhaa jetteetti. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya kanan guyyaa har'aaf qabanne kan hangasii ture isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutubaa Gullallee Miidiyaa Neetwoork sabiskaayibii gochuun firooma keessan nu waliin qabdan cimsaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.